Aduun bongoona taate ijoollee koottaa kana guurame ijoollee Dhiyoo adda ta'ee fi viidiyoo baay'ee nama bohaarsu oolmaa haawwatii yookiin obboloota dubartoota Itiyoophiyaa guutuu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama bittaa fi gurgurtaa jirra jirtu isiniin jedha. Akkuma argitan asitti gabayaa bayuuf jalqaba qoraan falaxadhee yookiin ammoo gufuu deemee barbaadadhee gabayaa bayachuu heda. Namni viidiyoo kana ittiin bohaartan jaallattan afaan Oromoo dhageettanii hundi keessan sabiskiraayibii illee like illee share illee gochuun dagatina akka ittiin bohaartan abdiin qaba. Akkuma argitan jechuudha laga deemee bakka mukkeenii jechuudha gufuu yookiin ammoo qoraan caccabsadhee gufuu yoo argadhee falaxadhee achi booda gabaa deemuuf akkanatti uffadhee jedhee akkuma beekamu dubartiin teenna guutuun faaya miidhagduu bareedduu aadaa kana keessa uffata kana keessatti aadaa hedduutu jira. Dubartii abbaa manaa qabdumoo hin qabne ka jedhullee namootiin beeytan uffannaa kiyya kanaan yookiin ammoo sifa maaltu maalituyyu narraa mul'ata yookiin akkamii eenyu ka jedhuuf addanaa baastanii koomentii jalatti barreessuu hin dagatina. Asumaa namootuyyu jechuudha hundi keessan yuutuubni kuni akka guddatu yookiin ammoo akka bakka guddaa ga'u bohaartii keessaniifis tahee akka hamilee kiyyaafillee jajjabina kiyyaaf tahu abdii qaba. Sabiskiraayibii warreen goone sabiskiraayibii godha. Akkuma argaa jirtan gufuu dhabee soqataa jira jechuudha. Viidiyoon kana qofaa miti gabayaa ba'uu hedaa hundi keessanuyyuu akka jaalattan akka abdii itti gammadan abdiin qaba. Akkuma argitan dhabee jennaan koboota yookiin kosii yookiin bobbaa horiiti jechuudha ka guuraa jiru. Asi gufuu wayii xiqqishoo wayii argadhee falaxataa jira. Ganaadha viidiyoon kana qofaa miti. Yoo gufuu kana haga inni naa goggoguu jechuudha gabayaa deemee achii deebi'eellee waan baay'ee hojjechuu heda. Viidiyoo itti gammadanii fi hedduu ittiin bohaartanii abdiin qaba. Ammas laayik illee godha sheer illee godha hanga dhumaatitti viidiyoo kana ilaaluudhaan laayik namni hin goone irraan bayina akka itti gammadan abdiin qaba. Akkuma argitan gufuu kiyya falaxee erga geessee jedhee gabaa deemuu hedaa gabaa deemaa jira. Gabaa deemee gabaa dhufee meeshaa bitadha. Viidiyoo kana orijinaala qilleensa bareedaa fi qilleensa nagaa ittiin bohaara. Dito.
gabayaa kiyya deemee galaa jira bitadhee jechuudha. Viidiyoo gabaa kana keessa booda viidiyoo baay'ee bareedaa ta'uu fi ifaajee guddaa qabu guyyaa guutuu jechuu ganamarraa hanga sa'aatii meeqa akka fudhate akkasuma immoo dadhabbii qaba. Isinii galee karaa dheeraa lafa dheeraa gulliitii fagoo deemtee barbaadde bakka hin jiraadhu gabayaa leeyyoon hin jiraanne gulliitii barbaade asii dhugumaan dadhabee taa'e. Egas yommuu tuyyuu bakka biraa dhaqe jechuudha. Bakka hojii sirriitti ajaa'iba ta'ee fi bareeda maashaallah laayik sabskraayibii hin dagatina viidiyoo. Dinnicha basala. Ya Rabbi, ya Rabbi. Waan birrii dhibba afuri. Ya Rabbi guddaa. Mee kana otoo amma qonnee iddoo teenya keessa dhaabanne birrii dhibba afurii kana lukkoolee lamaayyoo bitatan. Lukkuun lama eessa ilmayyoon mataa birrii dhibba afuri. Aduun bongoona taate ijoollee koottaa kana guurame ijoollee deebisee jiru kana malee ka'ee minaa wayiitu maalirra ta'a maaltu na teessisa jiru maaltu ta'a. Sani sih, wanin beda nama bang. Jangan sih. Aduh, jika kamu mulai kena esap deh. Ya, lihat kan makan sih.
Kota kan bayna lalaba. Tiga. Ang tanong mo masya Abdul Karim galak dito nang. Itu kayak kakaknya tuh. Tasbih, ha, tasbih. Umi mau ya sini minta apa? Mau ya kan bukan? Aci balik. Agak di situ. Gab-gab mo, ako bisa man ako.